إبسا باجارنا ما نأكل بيزا أنا كملا جيت بريد أوبيانا كومشان سه جانب سابري نه كنانجي يا رب كومشانينجي أبغى جام كومشان سه ما هذا نياتو درام كنت أربعة كنت أجوزا كنت أربعة تكو هني كان ما شرمودا كنت أربعة الله لازم تكو إسا نمني جران نقول كنت أربعة الله أسمع بالله أكيد تو جندم والله سر مودي ترى إبساط جالا كنا نا أرباس نمني مانا ما يكيد جنة دربي أنا كمان جلا كوما كنا كاتي جل چنجنا كان تيترجنا لا إبساط جالا لا ريالا كوميشن إثيوبيا لا سرابا خنرت يرجين ريالا بيك هانجين كوميشن يجين والله سلك من نرهج فاطمه سلك نرهج فاطمه خنا بيمبر بابا شرياديس شيني غدان ريالا كوميشن نار كبلجيتي كنون لا شيخ غدا انما شيخوتي خجب حتى شيخوتي اما تدرس أورجال شيء إبزا باج جلالات دي عبد السه ورر مودي تراكب لا بابا شريان الله أبو نمر ياسبرا مرتو سات خجب دي الله بابا شريان سلكين وجلان كاب الله سلكين وجلان كاب الله أورجال شيء إبزا باج جلالات ياسمين نارجال شيء أورجال إبزا باج جلالات غاغا بنا بابا شرياديس أجمعان بدي نمني قدّانا كم تخجبابو كم صدّام الرت أمانة ما بعدتي أنا كبر جدّي شيء قدّان أريد جدّي كابو مالي زلمين عندنا راو دمتي مال كجبني كناهم مال كجبني كناهم كم أتي أكنا ما قدرتي أو بو شيء كدين تيجي تنوغا diaspora ko nafan gaggare tibate la ما شاء الله وي انا سرها بلا جده اور بس عامل كي جته جمده بودر بدياسبورا ارن مكانني بكبالا كاسه بيشانه فيدي بريكمه تو كوفي دبل مكوفا ريسيتي ارغيرنا موزي ارغو ريسيتي سبحان التغسيس كان كوفا ايجا كوتي ارغي امبريمو ان بيكو سنجچو بربادي وان بني تو Itu sendiri udah gahan dubad anis baru jirenya ko kuning kabama jirenya wal sini tidirum faida na fi kabsani fi ummata ki yamale wanan be ku ranju kan ini tu bala da mo bisha na gese jako tikana re dana masan ergaram na obrana bushe obrana wolche malaka ho bida ya malaka malina isan tu bala da sibide je wanti no obrana bushe na wolche fi location ergu didanisi an sirkin kan ko chofe ranu masana yu simis ke sawase gatera location nammi ergunju malaka samo kan ni tu bala kase bisha na fide kuma to kofi dibbala ma kofa real kuma to kofi dibbala ma kofa risiti yu argir tol achiya gasir to an kabale ano kan kabale agarte हैं kan kabale agarte eh sarki silan jedarte se male me gargite kuma na mamti kan ko walu ma galatti wani bira wani dubbatu kan matu jira kan mali Ageetani kadura me ka jette kerro ka ijoolleen kuma shan jetti miisiin kumaaf dhibba lama jetti dhageettan ka oromoo wanni qarshiin ka qeerroon baase kuma lama kun immoo kumaaf dhibba lama jettee qarshiin kuma sadii dhibba saddeeti immoo bakka jiru hin fuutanii sadilleen gaafattanii dhugaan jirtu tanuma haala gaas gabaabatti mucayyoon azzalaa booyaa jirti ta qarshii kuma shan yoo san ruhii oromoo baasaa ruhii nama tokkoo baasa jettee namicha hawaalaa irraa fuute orga edaatii bootti sunillee booda numa qaaqa ta'aa sunillee miidhuun nuun ta'u mataa miidhatti wanni amma mucattitti bahe kuma torba kana keessaa jidduutti sun kumaaf dhibba lama jedhanii kumni afurii kumni sadiif dhibba saddeetii immoo waan taatellee isintu dubbata iluu fa'a farsoo fa'a dubbadha yoo isin hin dubbatin farsoo nullee yaabuu nuure maanumarra dhiiftan iluu Ajaraashee kamaal dubbadha sa dubbataa argatan mee maal dubbadhu naa jettan mucayyoo ni mataa arti himadhu mucayyoo waan taatettani haa himattu maal mee jarashee na yeroo takka yoo iluun dalagaa jiraate nan dubbadha yoo iluun hin dubbanne ila mee akkana agoonu muzammiliin illee namoonni mana maakii turan yeroo sanitti mushawwara hin qabaa jennaan mushawwarri meeqa siin jedhee jennaan 5,000 jedhee
waan yeroo san namni hunduu dhaga'u jechuudha. Abizarri illee hin jiranii abizarri waan jiran natti hin fakkaanne garuu haadha faateefaa jira. Okay, 5,000 saniin baasii jedhaniin. Fakkeenya amma dallaalli tokko waa gurguruuf gidee ka'u waan irra barbaadatee waan haga tokko itti fidee abbaan bitatu sun ammoo waan dallaalli itti fide san kaffala. Akkasii mi jira keen yoo dogongoruu baadha jecha. Muzammil mushawwara kana birrii 100 takka sii kennaa jedhu yoo barbaade mucayyoo tan achiinaa fuutee birrii 100 takka sii kennaa jedhee isinit dhufee ammoo isiniin 5,000 haa jedhu. 5,000 saniin nuu tahaa itti nu ergii jettaniini makiinaa eega kafale fedhu muzammil birrii 5,000tu dorgatee na xaa'aa fuudhu. Fakkeenya jedhaa beek. Yoo 5,000 sanirraa haga arabtichaa walii gale san waan arabtichaa walii gale arabtichaa dabarsee hanga kaayyoo hambifate san waan dallaalumtadii ofii yookaan ammoo waan irra barbaadatu sana itti fudhatee ta'a jecha. Si galee arabtichaa yoo fedhe 5,000 kennu yoo fedhe 100 takka haa kennu. Kuni ammoo wanni kun yeroo sanitti waan mucattii tanaaf ta'u jedhanii oolchan. Okay. Lakki amma muzammil birrii 1,000 sirraa hafe arabticha agarsiin fudhanne fidi jechuu ni barbaadammoo. Lakkiitii 5,000 kuni kaffallee jirra deebuu qaba jettammoo maaliif yaada kana kaasuun isin barbaachise akka kootitti. Kanarra ammoo lakki mucayyoo tana isin gargaaru riskii rabbii barbaadadhu jechuun afdala yoo hin gargaarre jecha. Mucattiin dhugaa dubbataa jirtu sigalee yeroo kaan dubbii kana oolchu yeroo kaan kana koo kaleessa ragaatee gammaatti ila meediisa mucattiillee diisa jaala mucattiillee diisa jaala la mucattiillee diisa ana akka kootitti jedha wallaahi ani jecha akka kiyyatti akka hafarsaatti dubbii tanallee dubbii namaallee ajandaa namaallee keessa seenuu dhiise jecha maaliif ennaan namni yoo waa dubbate jaalamee nuti qabadhu gisee takka sagalee wayii jala deebi'a. Ajanda nama keessa seenuu dhiise garuu giseen namni ijoollee sanillee usmee faallee harkatti qabee hattoota maaliidhaa mooyeetii qabadhaa ganamni haasa'ee ka'uuf sagalee maal taate namni isin taazaba nu taazaba jettanii laaltanii maal isin ilmoo intalaan qabdanii uf jala asirraa gisee walitti waccan akka nama takkaa rakkatee hin beeyne akka waan zariin teessan rakkatee hin beeyne yoo godhattan kana hin ulfaata isinii galee anammatti ka isiniin jechuu barbaadu ammatti birrillee hin guurina warri duraan irraa kafaltanis warri liqeessitanis obsa waan gootaniif galatooma warri teettanii sagalee taataniif illee hundi keessan warri as jalaa taaptaap gootan sheer gootan birrii baaftan yeroo keessan aarsaa gootan waan qabdaniin intala oromoo ta'e dhaabatan hundi keessan galatooma kamallaq irraa qabdu mootu haga sabtii torbaan har'aatii eeggadhu haga torbaan har'aatii mucattiin wayyooftee naasuun kun irraa badee gizee isiin namummatti deebitee bakka itti gargaaramuu barbaaddu filachuurra geette hin gargaarra yoo namnuyyuu gaafatanii ajandaan kun hin badaa namni ol hin taruu jettan rakkoo miti gargaarsi si barbaachisu bar akka dhugaatti yoo fudhanne eshi irraa qabdi jettan tokko kuma wal guddatu idaan kun yoo 7,000 irra jiraate iqaaman 12,000 akka waan namni hirree galleen beene goota sanuu kabaaran dhufee deemu guddatu riyaala 15,000 riyaala 20,000 guurraniif hin gaya riyaala 20,000 riyaala 15,000 kana guuruuf immoo namni 12 namni 15 gaadha kuma ka kennuu jechuudha allaqe kun wanni wal cinqaniif hin jiru yoo namummaan jiraate iluun doolarii 500 yoo erge maarqos doolarii 500 yoo erge nasriin yoo 1,000 takka kafale anillee yoo 1,000 takka kafale nama 1,000 yoo walitti darbe qeerroo yoo 1,000 kafale makii yoo 1,000 kafalte homa haganaan dhumatu waan haga kanaati jecha nama burjaajessuun irriba wal dhoogguun mucattii hiraarsanii maraachanii akkasiin nama kana hundarratti akka waan saba hin qabne saba isii keessatti uffannisa jechuu kanaan nama gayuun kun gaarii miti tasgabbaaya makiyatillee nama mana keesseenu tasgabbeessi yoo humna keetti oolte ofirraa gabbuusi abibti namni si taallaba nama guddaati intala nama guddaati intala saba guddaati abba marga sirra dhufeetiin riyaala 5,000 waan liqeeffate baxarraq homa foloowarii guddaa qabu baxarraq hin ta'u sini galee ani qeerroo fageenya hin beeka mubaarak illee kenna qeerrooleen kennan hunduu kenna garuu mootu qeerroollee namni hawwiin beeyne dubartii ta'ee namni waa'ee hawwiin keessa tartee fi waan hawwiin hojjettu hin beeyne hin jiru waan jirutti hin fakkaatu osoo tasa miidhamtee sukkuumuu dandeetti dawaa garagaraa kennuufii dandeetti bituufii dandeetti mataan isiituu doktora mucayyoon suni isiiyyuu hin dhukkubaa nama rakkataa kanaayyuu gargaareetiin rakkoo keessa jiru keessaa bahuu barbaadu ani qeerroo caalaa hawwii amala hawwiitiif hawwii beeka yeroo baay'ellee hawwii hordofaa qeerroollee nama guddaa maasha Allah si galee miti dubartii akkasiituu hin argattu mana biraa yoo geessan maammadoon jaartii dalagaa erge ta'uufiitii mana ciisu
guyyaa rafaa oole halkan sulluma harkisa giiroo qamaa habibi shisha harkisa habibti suudii bar waggaa 10 taa'an sinigala miti warri amma asirraa waa'ee suudii xiinxalu nama suudii dhaqee hin beeyin suudiitti keessattuu naannawa jiddaaf riyaad kana guyyaa akka waraabessaa rafaa oolanii jaartii dalagaa ergatanii halkan shisha fi kaarota qamaan habibti mucattiin tun ilmoo qabdii mana teetti isii tanalleef bareedaa jechuun manni qeerroo kun filannoo qaba sinigala miti akkana yoo gootanii yoo akka tormaa raasitti qasha waltas gabbeessitan bareeda natti fakkaata waan dhaggeettaniif galatooma hunda caalaa yoo akka carraa madamantan mana bayna isin jennu namni ol bahee yaada garagaraa kennatee akka mucattii sammuu xashin goone warri haati mana bantan abbaan mana eegaa jechuudhumaa fi fixadheera galatooma. Dhaggeeffadhaa guys dhugaa walii himnaami amma dhugaa takka giseen isin dhaggeeffadhe hunda keessanuu jechuu maaltu jira amma micoon ofin ajjeesaa jechaa jirti miti nuti amma miciyyoon tuni abalu achi adeemtu as adeemtu miti amma reefun tana micoon walitti isin buusuun barbaadu waan ta'e dhiisaa ani waraqaa xiyyanaa tolchisiisaadhaa jettee miti amma nuti wanti nuti goonu yoo jiraate gabaabumatti isinii maabar dhimmi isiin amma namni tokko mirarra bilaat na uraasuu alla magdala mattaasiboo seetil jaalallan dee dhugaa bar an dubartiidha akka dubartii ta'ee ifi hin beeka jechuudha. Mirarra jannaani jechuudha. Maaliif amma hundi anaan maallaqa irraa qaba kunis xiyya kafalii sunis xiyya kafalii jechaa jiran. Maallaqni isiif kunis sanarraa qabaa jira. Maallaqni Galatoomi carraan kenna beekaa nusi ani kana miti mallaqa kana olitu an Oromoti intal Oromoti koy akkas miti ila tokko naa kennaa carraa deeqa tokkotti maki galatoomi qeerroo sila mana kee turre ilaa dhaggeeffadhu asitti wanni tokko atammallee waan Oromoon godhu qabu ilma Oromoo godhu qabu tokko gootee micoota tasgabbeessi bishaan obaasiini tasgabbeessi bichaa asuma fixna galgalarraa mucayyoo kana eegatiin mana kana seente wajjin haasaar shaawari galte eegalte waa nyaatte nyaatte ani siin qofa mana keessa hin jirtu mucayyoo na gargaartu singitamaan sun hafide mana kiyya keessa jirti mucattii ajaa'iba yeroo dheeraa na bira turteerti gargaaraa mana turteen uffata jijjiiradhu jennaan ani istaayilii kiyya jijjiiru naan jette taa'ee itti haasa'e an of ajjeesuu barbaada yoo dhuftu mucayyoon tun hin boottu jennaan hin bootti of ajjeesuu barbaada akkas miti maama kun wallahi rabbi narraa gana bira jirti ani ilmoo dubaraa qaba an dubarti ofin ajjeesimmaa of ajjeefta ati ilmoo dubartii ganaa daa'imaa ganaa lafaa dhufta namni lafaa dhufu akkamiin waan of ajjeechaa hafuwaa jedhee mucayyoo tana gorsee waan qabutti fidhadhe areerii qeerroo waliin baanee meeshaa fidudhuun yoo finnee xiqqoo mataas gabbooftu of ajjeesa akka nama sammuun likkiin hojjenne akka sababni maalii maan jeen sababni of ajjeesu deemtu maaki mucayyoon tun ijoollee wallaggaa ijoolleen teena jirtu warri koominiitii warri waldaa misooma oromiyaa warri safaaraa jira barbaachisaa ta'u fuudhee imbaasiin hingaa fuudhee koominiitiin hingaa warri hoggantoonni koominiitii illee jira ijoollee wallaggaa hoggantoota koominiitii waldaa misooma oromiyaati ta horroo guduruu baananoo siin achi jira oo barbaachisaa ta'e fuudhee jaraan gahuu danda'a namaa hindi mushkila akka mubaarak ijoollee warraa biraatiin illee hingaa yoo barbaadan ulfaadhu dhaggeeffadhu galatoom ati badii takka waan takka nuti sirratti wanti jechaan jiru amma miciyyoon tuni isiin harka micoon tun yoo hawaa gootu ta'ellee akka Oromootti illee itti gaafatamummaa jalaa hunda keenyaa hin baanu jechuudha. Kanaafuu micoo tana tasgabbeessi si galee yoo ka tasgabbooytee jiraate anaatu dubbisaanii fi dimmee yoo tasgabbooyte. Laal qeerroo akka obboleessaatti waa tokko sitti himaa laa. Carraa miciyyoo kanaas harka jira. Ilma dhiiraati qoy. በጣም አስቀይመኛል አንተ ወላሂ ኖ ችግር የለውም እኔ ይቅርታ ጠይቃለሁ ክሳለሁ እኔ አንስንኪስ አካ ilma dhiiraatti natti dhagaame samboodani fixan wallahi wanta barbaade nama kuma digdami meeqatu jira sirra naqaxxay siifan qixaaxaman ችግር የለውም natti dhagaame akka ilma dhiiraa akka nama obboleettii qabuutti natti dhagaame miiran taane keessa galee darbaa sitti dubbadhee ta'uu danda'a itti dubbadheeras nan beeka garuu ati kanan siin jechuu barbaade tiriit kan gochuu qabu si waan namni siin jedhus dandeessee rakkoo miciyyoo kana erga furamee booda erga siin firii taatee booda wanta barbaade nu qaxxayiidha ani
Sakaqanii mucaan keessa jirtu waan hin bareef ammas taanaan furmaanni mucaa kanaa si akka jiru. Ati nama guddaa. La. Inabsu. Ati obboleessa. Ati obsu dandeessa. Ani immoo obsu. Obboleeyyan dhaggeeffadha. Dhiigaa maalan noo dhageessa? Mucatti fayyada ta'a amma. Waan jedhe malee. Anaatu isaa obsa. Kanas ta'aa jirruufi intala Oromooti dubartiidha jenneetu malee. Gandee buluu taate gandee buluu taate. Mubaarik nu dhaggeeffatu bannaati. Okay. Ilaal. Qeerroo. Kuusisaa sin jiru. Mubaarik. Kuusisaa sin jiru. Akka eegamtanitti xumuraa maaki. Siluma waa'ee birriitti fannufe. Waa'ee mucaa yeroo fixanii kaatanii waa'ee birriitti yeroo barbaadde. Deebi'eessii dhufa. Mee obsaameen si'a tokko. Maafi calaqqa baallaattanii. Ishii. Gaafa namni si Dabaree namaa kennaa. dhaggeeffatu si jaalanna si Dabaree kabanya. namaa kennaa. Maal amma hin dubbanne nuti. Dhaggeeffadhaa. Ni ilaallata miti. Qoy. Marcos. Alex erguma silaa dubbattu. Si'a tokko carraa nu kennaa. Dhaggeeffadhaa. Hundi keessanuu warri asirtan. Inni qarshii kaffalee baases. Warra amma bira jiru kun isaa bira nyaattee kun ammattee taa'aa jirti. Dhugaadha. Ilaa dhaggeeffadhaa obboleettii koo isheen achirraa dhaggeeffataa jirtu. Galatoomi. Waaqayyo waan ati gooteef waan ati mucaa kana oltee lubbuu ishee bira keessee intala shamaraa kana gargaaraa jirtuuf Waaqayyo si haa eebbisu. Mucayyoon kun fakkeenyaaf akka nama ganda keenyaati. Dhaggeeffadhu qeerroo. Miidiyaa kanarra gaafa dhufnu. Wallahi isin buloo qenxal ol bayi. Waan sagalee natti qabduuf sanbata guddaa siin ja'aniiti obboleetti dhiya maallaqa kan kee nagartu gareen garee maafiyaati hattuudha. Ol bayi. Moonitara naa kenna argeera. Moonitara naa kenna jaallattu argeera. Maali? Moonitara naa kenni. Maafiin siif kenna modeet. Maamad Bayaan. Maafiin siif kenna. Maafiyaadhaatti kennan. Maafiyaatti kenna. Ati bara nama akkasana si kabajaamu. Akkasana si kabajaamu. Akka nama ashangulliitti bo'aatu barate. Ati osoo nama diiniitiif kabaja qabaattu taate barate laal. Ati osoo nama diiniitiif kabaja qabaattu taate bilbila miseenjaraan deemi gaafadhu. Deemi maayikiidhaan ani keessa hin jiru. Osoo nama diiniitiif kabaja qabaatte akkana jettu mataan kee. Kabaja siin qabachuudhaan Ustaz Maamad Bayaanan. Kabaja siin qabu jechuudhaan. Akkam? Yaani kabaja siif hin qabu jechuudhaan. An kabaja siif hin qabu Ustaz Maamad Bayaan. Kabaja siif hin qabu jechuudha. Miseenjara maal jettu? Narra faajira sa'aatii sana machaa'eenyi wallaahi wabillaahi guyyaa lama guutuu rabnee. Waman jedhee. Miseenjara maal jette gaafii naa deebise. Aareen jira kaa. Raggatamaa jira bakka hundaa raggatamaa jira kanaafani. Aareen jira. Okay, galgala kana yeroo isinitti dubbadhu. Maallaqa namaa kana rabbii jedha waan isin jedhaate maallaqa namaa kana nurraa galcha. Nurraa galcha isinin jedhee kadhadhee hin jibbaanne bileessu. Amma of jaallattuu galchi anna kadhadha. Kalas naa galchi nan beella badhaan. Naa galchi Ustaz. Of jaallattuun in eegu amma sanbata xiqqaatti in eegu yoo siin jette hayyee dhiiseen deema. Naa galchi. Wallahi waan barbaadde waan. Anamman ishii bulooka ishii raaggataa maalan godhan. Ammatti maallaqa naan jettee jaallattu obboleettii keenya. Kunooti. Moonitara naa kenne moo rabbii sodaa dubbo. Moonitara naa kenne kaa. Ana obboleessa kee kaleessa. Wayi kaasaa shabakaa natti dee obsigaa olan galchaa jira obsigaa. Ol galchi annan kadhaa sanbata xiqqaatti nu eeggatti kalas nu raggattu dhiisi atilleen xiqqaati nama guddaadha. والله مبارك أنا من ديسون والله لازم أنا هنجا ما لين هون أما تقلت والله ربان أنا كنا خيس اللي على فلدي نبضان خلاص تكابة أم مصر كانوا سببا ما يكيدي بي سببا خبجا خيساني تبي إسباب خبجا نارك Ustaz Muhammad wallahi si kabaja imbeetta kan si kabaju eenyuun caala akka eenyuun caalaan fakkeessuuf hin jiraadhu bar rabbii jecha si jaalladha imbeetta garuu adda aartee jirta sirra laalu daan rabsi rakkoon qabu. Kuno ibsaan baajaan lama. Maallaqa of jaalatu deembooti miskiin. Maallaqa of jaalatu. Ibsaan baajaan lama. Maallaqa maanta kanatti maqa. Koi gaaboo.
درب اللي كويسو كوغر الرئيس Barreessaarti kun obbo Qaata. galchi maallaqa nama warri mudeetta tatara qabdan kun hin jirtanisa warri mudeetta tatara qabdan kun ol galcha kamiyyoo maal taatan isa Anaa kennime. abaa amma akaantii irraa fudhattee miyyoo keessaan obborii deemi adii gaafa yookaan tatantee itti ergadhu kaa Kunoo abaaboo darbataa jira. Abaaboo darbaa jira. maali Abaaboo darbaa jirti. maal gooti abaaboo darbite akaantii keessaan sitti hin ergattu ishaan Olgalchi dangadha. Yoo maal gooti haasaa abaaboo barbaadde malee ustaaz. Olgalchi dangadha. kun ol galchi deemi rafuur ijain maal gooti abaaboo ol darbite ishaan Olgalchi aannan ergadhu ijoon akaantii xiqqaatti tasgabbaa amma sanbata xiqqaatti nu eeggadhuun jedhaani. akkam Amma sanbata xiqqaatti nu eeggatti. Nu walii gallaan maal ustaaz. mee ol galtee miyyaan ol galtee oliin galle miyyaan tun Eenyu ol galtee galchi? oliin galle sa Eenyu galchi? ol galcheedhaan jiraa bara ol galchee bara akaantii itti ergadhu obboleetti hin galle mubaarak ammallee Qallichi farshaanee jira wallaahi jedha ibsaan. Maal jechuudha farshaanee jechuun ibsa. obboleessoo ol galcheetan jira ol Galle. gadhi jijjiinga obboleessoo isa wayi Hin galle hin ol galle. galchee bara wallaahi Wallaahi hin argine hin jirtu. wallaahi ol galcheetan jijjiiree bu'aa miyyoon maal taate obboleessi Ibsa ifamaa wajjin nama guddaadhaan barreessii waan akkana. wayi wal mee ookee mee barreessiin deebiitan ol galcha ammas Jaafee articha waan akkanaan jedhinaa mimi. Komentii barreessinaa. bagan jijimaa quufe ayyoo ta'eetiin quufe malee jijimaa hin quufne obboleessa kiyya ummaa ta'eetiin quufe wusha Ragataa beekaadha ustaaz Muhammad Bayaan. La hawla wala quwwata illa billah. boodee masi barboo sababaa maallaqaa kanaatiif jecha baran aggeeffaadhaan nyaata kunoo kootu mubaarik musammaa baneetan si argisa walaa jimaa walaa nyaata kiyyaa wallaahi akkanatti afaan hin tuyne wallaahi kunoo ilaali asirii tanan xixiqa shurraa ciniine malee wallaahi ilaali isin jechuun anarraa immoo lubbuudhaa isiniif immoo tama silaa garee maafiyaadha ati duraanuu garee maafiyaa ati yoonan amma si ol baasa malee ati duraanuu garee maafiyaa san keessa jirta beekta akkas garee maafiyaa san irraa tuun Jaalattu. Of jaalattu fooloo na godhiiti manan bana. ol galchaa iluu Of jaalattu fooloo si godheera. aboo biyyooti fayyas jala deemi shabaqaa sirreeffadhu ol si galchineeti way ol hin baane mubaarak ammallee Mana baneetanii waamaafani qoy. Mana banee waama mana koo. Mana koo banee waamee kadhee. والله ثم والله أكل لا 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 مبارك لا 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 أنا ما أنا ما دوبي أنا متنمنة تفلو ففلو قد فتو دائما ما لك أنا ما قلت تقط Ustaaz Muhammad Yalla, Bayaan. deem. Fooloo si guddifadhaan. دائما ما لك أنا ما Follow si gudi fadhaan. فدبا دم Laa fooloo si guddifadhaan. دم دم خبر خبر ما لك أنما دم Milee tokko kuma Wallah, lixa qaba. deem. Ustaaz Muhammad Bayaan. دم خبر إيش دم خبر Of jaalattu Deem haala akkaan laayivii irra jira. maallaqa namaa Of jaalattu. Sagalee keessii na keessa Ustaaz Muhammadiin na arrabsanu. Of jaalattu kottu. خبر يبدأ أما أنت Jaalattu kottuuti sagalee keenya keessi rabbiin isin kana dhaabani. Kottu kunoo baneera. Abala miti. Jaalattu. Guyyaa lama rabni rabbii jedhii kottu. أما أنت كرت نشي بلوك قلوا أما أنت نتي مالا نشي لا كرت غفلا مباتة كوشين أستديمتي أفان نتي بنتي أنا تشي أول ديمي رجعت أفان كروم مو مايكي أنغشين دي فما نجابة تنديس ونر رجعت أمالين ديس والله أنغشين دي فما نجابة تنديس رجعت إذا بكير راح زمالي أي غريم مافيا أخنا دلائدي Of jaalattu. Saktikin tun warra garii maafiyaadha ganda soddaa san jala naa alte.
وجالت السلام عليكم. Cero ma bar. Cero ma bar na bishi warro ma cero cero wale واي استاذ ده كيف ادوكا كم يوم جالته والله godin mata to kaya ta te lora ga de gatte huddu استاذ ماما بيان kana jala galte janna استاذ ماما بيان ده كيف ادا كلهم جالتون كم جرتا Nagaki ya alhamdulillah mbe nagama. نغاما دراما كما شني ريالكم شنو لا قبل بدي Eh, ريالكم شنو كي يا رب جل سبتا تكاسي كنينا aye. اما سبتا تكاتنو Wallahi mubarak birri sana da engadda akkatti galcheni beektani mi birri kana an ofirkaa qabaadde kiyyaa hin galchine namni sun immoo meeqanatti da wala namni wala birri hojjetudha ana kan mubarak hattuudha didi dubbiin beeru abbanoona maallaqa hin argattu biyyo didi hattuu kana didi sambata xiqqa didi maalani sii kafalamu hin jiru يا Hati بلد cana. كده قدوتي ركتارا سبتا rakkataa jirtan deemaa leenca dadda darbaniif san baasisiisa deemi heeda arraba qiyyaan saqqalatte san deemi saqqalattooti bira dhaate baga guyyaa dhalata kati mubarak hattummaa kana deemi maallaqa nama Tiktok tokkorraani Dabal. tiktok kun follow walirraa qabna jechuudha kun yaaraadha. ماشي Ta'ee suma kana dura hin beeku naani. Waan isin beekuu qabdan ustaaza kana amma namni hundi jechuudha arrabsitanii miira keessa illee galchanii koo akka wanni kun akka namni sammuu isaa gadhiisu wayii nama gochaa jirtan ustaaza kanaan keessaan imoodhaan ergee fi har'a kottaa sagalee naa ta'a jedhee miidiyaa kanarra hin finne. Isinii galee ani barattuu isaallee miti. Akka waan kaleessallee eengaddallee gaafa birriin kun cattee kanaaf galchisiisee jedhu akkamitti akka galee hundi keessan garsiirra jirtanii ni beektani. Haadha baateefillee koomentii barreessee maakiifillee akkas deemi Muhammad Bayyaaniin. اما سبتا قداتي نو اوبسي قبلتي كو اما سبتا ديكاتي ما قويا عربي سقل سدتلي garee maafiyaa hattuudha yoo ati maallaqa kana argatte tuujii gannattu amman si raggata ana lubbuunatti guguraarte arraba dila kana mara nabasiifte moo intalli laal waan hamtu afaanii anan baasiisitinan wusha maal naan jette anan maal naan jette waa waati sabbi naan jette jeetu maal naan jette Wantan siniin jedhe doksaan jiru asirrayyuu dhaggeessisuu nan danda'a. Wannan siniin jechaa jiru nan beeka dubbataatu himan jira isallee wannan dhokse hin qabu. Ammoo birriin kan namaati isiniin jechaa jiraan ammatti akka galuun barbaada. Mubaarak kan ganaa torban tokkotti qaxartanii miti. Wallahi Akkana. wasu ta'e maa akkana kanumaaf hin maraadanu akkana kan namaati baasi ofirkaa akka qabu. Akkam godhitni nama kana na gaafa sana akka waan obboleettiin kiyya wayii rakkatteetti wallahi na waan akkasii rakkadheen jira waan akkasii na mudate jedhee nama sana yeroo sana sarraafaadhaa fuudhee dhaqi deemee galchisiise namicha sana halkan jechuudha. Sii galaanii. اما نو اوبسو نندي سوتيرا اما سبتا قدات Dhimma miidiyaati jedhee nama sanatti. hin dandeesse Wallahi namtichi kaleessa kaasee hagarraanatti bilbilaa jira sii gala. Wannan jedhuun hin dhabe jechuudha. Ofirkaa gabaadha ofii keenya kaffalee. namtichi anaafu sagalee qabee jira of jaalattu anaafu sagalee qabee jira Kun nama qaamaan na beeku. ni dhaanfatee isarraan fudhanne jeessi turtuqaa jira malee اما تا غلطه اولتي كاتي اما سبتا ديكاتي يعني نو يقول نندي سوتيرا wanni galata oolte jirti keenni mubaarik Namni galata beeku. ummata galata oolte kabalaa jedhin gaa ummata واي جالب سانغالشا Kasa'a جالب سا osoo galata beeke namni akkasiin galata namaan deebisu sinii galee. جالب سا wallaahi جالب سا dhukkeen irraa kaasamiyyoon tun yoo isheen har'a maallaqa ishee kana fudhatuu baatte ani har'a takkatiyyaatti takkaa ishee Nagatiin buuftu akkatti feetutti hin dubbadhu akka feetti hin dubbadha. እሺ gadi buusu sakamii sharrii dubbata taanaan gadansi gombise buusa khayrii dubbadha kattuudha ati nama obboleettii liqeeffanne nu waananne dhageesse Saaqalata. isin doomu dubbatin ustaaz dubbadha ustaaz ali dubbadha ustaaz ali Assalamu alaikum. waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh ustaaz ali mucayyoo kanarraa kaleessan tala oromoo hambisuu jennee haadha faatee ana makiitaan irraa liqeeffanne
أما موجو والدري وأمي جال دي ما جو لما تلات مرة تناجرني يا رب جدي سبتا كاتب لما من سبتا تكال نبرسلو جدنا في ما دول الشيخ كان كجيب Mubarak nin dubbadda ustaadha Ali rakkoon qabu barbaada na dubbatu dubbadda nin dubbaddaati. Jaalibsaa koo yeroo takka. Ani Jaalibsaa. mootii qabadda isaa oolan taane. Ustaadha Ali sorry dhiifama sirra dubbachuu qiyyaa ustaadha Ali. أنا نوتي سيقول أستاذ دولار بدن نقام كافلا جاهلوت جالسة Oo kabajaan dhiifama gaafatu jira ustaadha. جالسة إيسي أنا سنجري أبو ربي أصبودا. سؤال مبارك مسماتيس أصلي داس أستاذ أنا جبتو. أصلي سنديد أصلي سان عرب سي عمران ناقيس من ينجر Haa dubbatu Mubaarik haa dubbatu. ينجر أستاذ علي كان أبو جناني مجاني أما بيان سورانا ما قد بيسي عرب سوى غلين وعرب سارا نتكي سارا نمو انت لو رمو تنباسو بيجي لك فن مالي وانا تشوف تقوم في متي كنافو اتدرباتي نمسنا نوكتاتي سنبتا تكاتي بنما كيتي ومن رمو hanga maalikin dukkaadhi faman annagaa bakkutti suuraa ishii namni haasun jiru obboleessa. Sambata xiqqaa kennina walitti qabne. Okay, ish bareedaadha. Of jaalattu yeroo. Ayyee sirraa dhageenye. Mee jaalibsaan inuma diddeeti. Inuma diddee as teessee inuma ayyuurratti itti naachuu waan dibiti bareedaadha. Dubbadhoo ustaazadii. Akka faaratti obboleettii keenya waan gaarii hojjette rabbi irraa jaalatu. Obboleettii isiidhaa ta'u Oromoo. Waan gaarii waan ishiin hojjette hin jirtu maallaqa namaa kafalaa boo Bareedaadha. manguddummaa dhiisaadha maafiyoota. Namaati jettee Dhugaadha. namticha maallaqa isiidhaaf kennisan dubbiste jechuudha. Maallaqa isiidhaaf kennisan dubbiste akka hanga guyyaa sanbata xiqqaatti obsuu godhuu qabda. Isiillee namaatu duuba darraa cinqaa jira waan ta'eef jecha akkasii Intal inshaallaa. ani miidhanin sirra deema wallaahi lazii miidhanin sirra deema. Illee naa ta'u Sababa Isinitti keetiif darbaa, jecha isinitti waamee darbaa kan nuu kadhaayyuu. of jaalattu. Rabbi jedhati. Akkam miidhan sirra Mata deema. irratti liqeeffanne uummanni kaffala yaa ustaazota yoo didamellee wallaahi alaaziim akkuma ustaazotaatti nu wajjin taatanii nuu liqeeffattanii ammas kafalle malee maa gadaramuu qabna ustaaz arrabsamuu qabna ustaaz mamma bayaan amma nu arrabsuu jira. Balaa maallaqa kanaa jechuudha. of jaalattu salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أستاذ؟ Aga sanbata xiqqaatti silaama. Dirqama gaa bakka isaan baasaniif waan hin jirreef jecha gurbaa sana amma nuuf dhiyeessuu dandeessaa gurbaa ni kadhanna. Hanga sanbata xiqqaatti haa nuuf. Mudhiyeessu yeroo jettan as tiiktookii kanarra moo? Yaa asuma rakkana. Of jaalattu. Ani wallaahi nama akkama miidiyaa kanarratti nama Of jaalattu? nama qaban beekudha. Nama gaafa rakkadhettis Of wanni na jaalattu? jedhudha. Garuu osoo yaani nama waan takka walirraa hin qabnedha. Nama namummaaf qofaaf jaalattu? gaafa sana akka waan obbolee wallaahi ka rabbi natti argu obboleettii kiyya mucaa akka Haa, obboleettii kiyyaatti rakkatee jira waan akkasiin na Yaa qunnama dhageessa jedhee mana kan bira sana dhageessu, wasaa liqeeffatee galanni hin jiru. kuma shanan sana dhaqee galchee namichi kun sa'aatii ni Of jaalattu sindisan of jaalattu dhukkee irraa kaasa malee amman dhukkee irraa kaasa. Hindees walaa of jaalattuudha hindees amman dhukkee irraa kaasa. Wallaahi. Bushaa taatan wallaahi wabillaa hindees. Sagaleen kiyya hin jiru. Muutiidhaan naa godhan eeda. Amma hin jiru. Edaa muutiidhaan naa godhanii. Hotu yemmuu sani ittaan dawalan dhiisa. Wallaahi billaan dhiisa. Ittaan dawala. Har'a irri ballee irra bu'an hin dhiisa. Sagaleen kiyya amma hin jiru. Hin jiru. Abdii qoy olan si galcha qoy. Qoy olan si galcha qoy. Naaf obsi. Miyyoo irratti dawalee dhufa naaf obsi.
anis ishiman hin dhifnen naafi nuufi oromoo nuufi nama walitti nu buufte aboo deemaa of jaalattuudhaan koomeedii alatti barreessaa bu ijaan jaane deemaa immoo intala cittoo san hin deemi bu ijaan deemaadha wallaa obillaan dhiisoon bu ijaan deemaadha abdii qoy walan si galchaa qoy ishee qoy deemi bu ijaan intala san wallaa obillaan deemi bu ijaan ani hin dhiisoon intala ani hin dhiisu lagaachaan hin dhiisoon ማርያምን Ilma ከገባ warra maafiyaadhaan rabaan dhukkeen irraa kaasanii kan maafiyaa miira keessaa baa ani maafiyaan dhiisanii yaa warra wallaggaa onneen qabdanii maal isin goona reega gagareen maafiyaa intala teessan irratti wal jaarte kun hola kanatti gurguratanii kun birrii kun 70 jaani kun birrii kun riyaala kun 20 jaani akkasitti onneen qabdanii kam isin goona re wallahi onneen qabdanii rabbi onnee isin irraa fuudhe kam gurguratan دولة والله هنديسون هنديس بيتن ذا الدولة هنديسون مس يو إشي مالك أنا أمان كانت فورته باتة نين الربصة الرجو يا جوتو الرفوان تأهل فريق الدرعية إلى دوري روشن السعودي للمحترفين السبت لأول مرة في تاريخ